Asumaan tajaajila masii Waaqayyo waan gurguddaa naa godhe innis dhukkuba dhukataa namatti himachuu hin dandeenye namni naaf arguu hin dandeenye anaanis daffaree himachuu hin dandeenye ture dhukkubni kunis torbee lamaaf baay'ee na rakkisa ture dhukkuba gadaamessaati baay'ee gadaamessi goona irratti dhiita'ee ofuma kootiin Waaqayyuma irratti kadhadhee ofuma Waaqayyo kadhadhamanii nam tokkotti himachaan turre gaafa torbee lama baay'ee na dhukkubaa ture gaafa na dhukkubu kana immoo baay'ee narratti dhiita'ee na rakkisaa ture achii torbee lamaanii maksanyoo darbe kana sagantaa dhufnee amantoonni dhufanii yaa'anii galanii warri miseensa immoo sin barbaannadhanii raajifan duubatti hambisanii nuu kadhachaa turan gaafa kana namoota hundumaa harka irra kakkaanii akkuma walii galaatitti kadhatu malee sagalee raajummaatiin waamanii dubbatu hin turre achiiti namoota kaan milkaa fayyaa jedhanii kadhachaa fi turanii eebbifamaa jedhanii kadhachaa turanii anaan immoo harka isaanii kanarra kaanii anaanis akkuma sabichaatti leeyyoo sirraa ka'u jedhanii naa kadhatanii ani immoo leeyyoo sanaa leeyyoon itti jiru sana waan an beeku ana Waaqayyotu beeka waan ta'eedhaa fi amiin jedhee nama amantiidhaaf fudhadhee galee gaafan galuu isa torban darbee isa guyyoota darbanii caalatti natti hammaatee na dhukkube gaaficha galgala galee jechuudha. Taa'uudhaafis baay'ee lafa hojiitittuu na rakkisaa ture achi gaafa nasii gale immoo baay'ee manatti galeellee akka hin teenye baay'ee na rakkisaa ture na nyaataa waan mana godhu wallaaleennaan achiiti shintibeetii deemee zayitii kadhataa mana kanaa immoo qaban ture fudhadhee deemee naqee shintibeetitti akkuma bishaaniitti nammee naqee manni dhiise achiiti na gube akkuma gizee soogidda gizee madaa irratti naqatanii baay'ee tokkomnaa ol na gube na laballabee gubattee tabaqaa kana booddee ani warra booddee ofirratti sin arguu ara narrafaa boru narra hin jirtuu jedhee man deebi'ee akkasumatti oduma na laballabuu nan sa'aatiin hirribaa keenya narrafee ganama isaa gaafan ka'uu dura isaa garuu gizee na dhukkubaa ture sana baay'ee na dhiigas ture lafa hojiititti iyyuu taa'ee wayaa kofirra laalaa dhaqee shintibeetitti daqiiqaa 5 deemee dhaqee shintibeetii deddeebi'ee lallaalamaa ture of laala jechuudha shakkiidha waan ta'e dubartiidha waan ta'e waan baay'ee namaan jedha waan ta'eef achi bariisa narrafee gaafan ganama isaa ka'uu waan tokko narra hin jiru nan nukkubus shintibeetii kaadhee gaafan naqee fincaa'uu nan gubu durimmoo na guba ture nan gubne na gama fincaa'ee ka'ee achiiti lafa hojii koonna sabni kanaaf ilillee Waaqayyo fida. Gaafa lafa hojii kooti dhaqe gizeena dhukkubu sanatti daqiiqaa 5 dhaqee laallam dhaqee shintibeetiin naqanan deddeebi'a gatii na nyaatuuf gatii na dhukkubuuf jecha jechuudha na dhiigas waan ta'eef deemee laallamaa achi oduman taa'ee hojjedhu sa'aatii 5 ta'e sa'aatii 5tti immoo warri lafa sana hojjettan tarii as jiraachuu dandeechuu hin qulqulleessina lafa qulqulleessina sa'aatii 5 mataa ishii irratti muuziqaarra kaanii kaa qulleessaa nuun jedhu achitti muuziqaa sanarra gaafa kaanii sa'aatii 5 ta'uu isaan beeku maal anuun affayyooti bakka sa'aatii 5 ta'e duroo sa'aatii daqiiqaa 5ttanii deemee ilaalamaa tureera sa'aatii 5 ta'e dheetana yaada koo shintibeetii dhaqe achi gaa shintibeetii dhaquu maaluma koo nagaa koo ta'een fincaan koo fincaa'ee deebi'ee warri kana dhageechan Waaqayyoodhaan naa galateeffadha. Iiti torban lama galgaluma tokkotti sirraa badee bule? Gaafachuma galgalaa narraa dhabbadee deeme. Ganama yeroo kaatu iiti sun hin jiru? Hin jiru nagahuma koontu. Kun dhugaadhaa? Dhugaadha Waaqayyoo naaf ragaa kooti lafa isaa dhaabbadheen jira. Gaafa duraas ani gaafa wanti kun narraa deemus akkamittiin dhugaa ba'a nam tokko waa'ee kana beekuu laata jedheen shakkaa ture garuu Waaqayyoo gana fayyisee oolmaa isaa ofirratti nan bisu gatiin na gargaareef jecha jedheen fuula Waaqayyootii fi fuula saba isaa dura dhaabbadhee dhugaa ba'a lafa isaa dhaabbatanii immoo soba dubbachuun hin barbaachisu waan ta'eef. Mee galata fidaa Yesuusiif. Dabalataan immoo zayitii lafa kana gaafa fudhadhee galu raajiidhaan sagalee irratti naa baasaa naa kadhadhaan jedheeni raajiin odoo kana saniin jedhe zayitii harka koo kana zayituma koo san harka koo irratti naqanii zayitii kana namatti nattu milkaa'umsaa ta'uu zayitii kana nama manatti fuutee galtu milkaa'umsaa ta'uu furmaataaf ta'e jedhanii naa kadhatanii baay'ee naa kadhata isa keessaa amiin jedhee amanee immoo fudhadhee galee isan galee
intala obboleessa ishuman bira jiru kana dheengadda birrii wayii gadhiifamee fi birrii sana dhattee buukicharraa baastee buukii biraa irratti galchuudhaaf deemti turte. Achi birrii 34 baafattee attuun bara kana dhaloota baay'ee rakkisaa ture kun ishee bira ga'e. Achitti gaafa ishee harka isaa kanatti waa dibateeti yoo harka koo mirgaatti na dibeet isheen dura isaa dursitee zayitii dibattee baate isheen immoo. Achitti nagahuma koon jira waan ta'eef maaf natti dibdawoo maal taate eessatti na beektan jedheeniit. Achi yaaduma dhawoo yaaduma dheemo na dhiiseetti achiin birrii koo qabadheen ol deebi'ee lafa sarraatanyyoonni taa'anii birrii namaa lakkaan keessa isaa sana dhaqeen taa'ee teechuma gubbaarraatti. Achiitiin gaafa miliqeerroolee galuu ani isa argeeranii na nagarree alatti dhaabbatee na eegee dadhabnaan deemee achi erga sanaa booddeen ba'ee dhaqee birrii sana buukii biraatti galfadhee Waaqayyo na gargaareera karaa zayitii kanaatti yaada ishii natti haasofte kunis oolmaa Waaqayyoo gargaarsa Waaqayyooti waan ta'eef hin dhosku oolchuu Waaqayyooti waan ta'eef harka keessa walitti buusaa Waaqayyoodhaan na galateeffadha. Dhugabaatiin koos makanaadha isin warri dhugabaatii isinirra jiru dhugabaatii Waaqayyo waan isinii godhe xiqqaadha guddaadhaan jiran dhugaa baay'ee akkuma Phexros gaafa duraa sana odoon ta'an akka Phexros guyyaa lammataa akka taanuuf Waaqayyo immoo nu haa gargaaru. Phexros gaafa duraa sana dubartii fuuldura dhaabbatee waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos hin dubbadhe jalaa dhoske garuu gaafa fayyinni isaa guutuu ta'e immoo nama 3,000 dura dhaabbatee tiyyuu wangeela mootummaa Waaqayyo lallabe isinis immoo Waaqayyo waan isinii godhe Waaqayyo waan isin gargaare dhoskinaa. Fuula Waaqayyoo duraa fi saba Waaqayyoo fuuldura dhaabbattanii dhugaa ba'uu isinirraa eegama. Xiqqoo waan isin fayyise Waaqayyo xiqqoo irratti waan akka amanamnuuf malee Waaqayyo waan guddaa nuuf godha waan ta'eef warri xiqqoo irratti amanaman immoo guddaa irrattis amanamoo hin ta'u jedhamee waan caafamee jiruuf waan Waaqayyo isinii godhe xiqqaadha hin jedhinaan dhoskinaa guddaas Waaqayyo isiniif godha waan ta'eef kanaaf Waaqayyo waan isinii godhe dhoskitanii awwaaltanii irra hin taa'inaa dhugaa ba'aa isiniin jedha waan na dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Meelillee galata sabii Waaqayyo fidaa Waaqayyo isin haa eebbisu.